Tole nagaanii fi araarri waaqayyo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti har'aa waan tokko qabadhee isiniif dhufee jira yeroo darbee danteelii isinitti agarsiisee diizaanii isaa isinitti agarsiisee baay'een keessan akka jaalattan nan beeka haa ta'u isaan har'a immoo baay'een keessan hojjechaa nutti agarsiisii minaamin waan jettan komantii ijoollee baay'ee akkas waan ta'eef diizaanii kana hojjechaa nutti agarsiisii naan jettanii turtanii isa kana jechuudha. Kanaaf har'a isa isinitti agarsiisa jedheetan dhufee isin chaanala koof warri haaraa taatan seenatti subscribe godhaa maatii koo ta'aa na jajjabeessaa hojii koo irratti isiniin jedha. Kanaadha har'a kanin isinitti agarsiisuu dhufe isa dhaamu otoo hin taane isa dhaamu yeroo biraasitti agarsiisa. Har'a kanin hojjechuu barbaade isaan kana waan ta'eef isaan kana jechuudha. Akkamittiin itti qaxxalee isaan kana dhaamiti kanan deeme jechuudha. Ani kanin dha'u dha'ee sansalata kana nan buusanadha garuu kan argasiin irratti hojjedhe isaan kana jechuudha. Kanaaf isa kana akkamitti akkanitti hojjedhe immoo isinitti nan agarsiisa jedheetanii ijoollee baay'ee gaafii keessa waan ta'eef hojjedheetan isinitti agarsiisa waanan hojjedhe duraan nutti agarsiise waan ta'eef nutti agarsiisi yoo hojjettu immoo erga jettanii okey rakkoo tokko yoo hin qabuun isiniin jedha. Kallattumaan gara viidiyootti isinittiin agarsiisutti deema jechuudha. Isa kanaadha. Yoo barana isinitti agarsiiseera kan masoobii guddaati. Haa ta'uutiin akkamitti akkan dha'e muluu isaa isinitti nan agarsiisa garuu har'aaf isa kanaadha jechuudha kan inni isinitti agarsiisu. Isa kana jechuudha. Walumaan ilaallaa isa kana xumureera garuu ishee kanarratti hojjedha gubbaa isaa irratti kan inni isiniin jedhee ture ishee xiqqeetti irratti hojjedhee isinitti agarsiisa amma jechuudha. Kan isa kana xumurameera waanan xumureef jechuudha. Akkasii hanga dhumaatti na wajjin ta'a ilaalaan isiniin jedha. Kallattumaan deemnaa kaayyuu. Okey kanaadha kunoo kana reefuun bitee aaraadha birree 100 hin bite isiniin jedhe kuni 100 aaraadha. Gana reefuun jalqaba jechuudha. Anyways isinittan agarsiisan isiniin jedha. Kallattumaan na wajjin ta'a. Na biraa hin deebinaati jechuudha. Akkanatti kana quba keenya kana ishee kan hojjechuuf isiniin jedheera. Quba keenya sadan kanarratti akkanatti hin xan'aa jechuudha. Sadan kanarratti jechuudha. Akkanatti bifa kanaan erga akkas goonee akkas jechuudha. Nan baasa ofirraa akkanatti kana fakkaata. Kallattumaan akkanattan qaba jechuudha. Isinitti mul'ata jedheen yaada. Akkasitti ergaan qabee ishee kana iddoo kanatti nan gabaafadha. Kana jechuudha. Qabeera laakkanatti kan jiru quba sadan irratti maree walitti hin qabaa jechuudha. Okey walitti ergaan qabee kuni sansalanni qobaa jira. Kuni kan ishee xinnooti isiniin jedha. Kuni sansalanni qobaa jira waan ta'eef ishee kanarra akkanatti ishee kanarraan buusa asitti jechuudha. Ergan buusee dee'ee kana kan inni bifadhee ittiin hojjechuudhaa fi xiqqootti dabalee kan inni ol kaa'e. So asuma irratti harkuma kootiin nan xaaxaa jechuudha. Akkasitti salphaadhaan hojjettu hojii keessan taanaan daqiiqatti xumurtu jechuudha. So akkanatti hin deemama. Akka hin deemneef jalaan akkana godhattu si'a tokko akkan irra lo'aa sansalatarra waan ta'eef akkan gootaniit hin qaba jechuudha adda akkas gootanii. Sana booda itti xaxxanii akkasitti gisee 3-4 itti xaxxan baay'ee itti xaxuu rageen normaaliin isinitti agarsiisa jedhanii akkas erga gootanii asumatti hin guduunfattu iddoo kanatti jechuudha. Yeroo teessan yeroo maal jettan sa'a haala salphaadhaan jechuudha. Diizaanii isaa yoo jaalattan ta'e akkatti xumurtu akkana jechuudha. Erga kana xumurtanii maqasii qabaachuu isin barbaachisa.
erga maqasii qabattanii ishee kana jechuudha. Ishee kana akkasitti wal qixxeessitanii mortu jechuudha. Wal qixa isaatti akkanatti qabdanii kanatti. Okay, asiinis akkasuma jechuudha. Tokkollee ta'uu hin hambisin jechuudha. Kanatti erga murtanii kana jechuudha. Kan kallattumaan kana isiniif ta'a jechuudha. Kallattiidhumaan hambiseen jira. Baay'isuus dandeessu, xiqqeessu. Anama xiqqeessitumaan normaalii ishii xiqqoorra waan ta'e itti hojjedhe jechuudha. Kanaaf haala kanaan hojjettu jechuudha. Yeroo tasa daqiiqatti hojjettu yookiin immoo dura harkatti xaxattanii fixxu buluusa itti hidhuudhaaf si'a tokko isa kana harka keessanitti xaxxu jechuudha. Kana fakkaata kan akkanatti. Baay'ee tokko bareeda dhugaan nama soobirra bu'e baay'ee tokko jechuudha. Kuni bifa kanaan kana ta'ee jechuudha. Kanan duraan kana hojjedhe jechuudha. Arguu dandeessu. Kanaadha jechuudha. Kanaaf akkasittan itti hojjedha. Nama hunduma isaatti sansalata jiran kana hundumatti nan hojjedha. Kanatti jechuudha. Kanatti ganaan hojjedha jechuudha. Innaa kana fakkaata yeroo hojjettanii xumurtanii isa kana isiniif ba'a jechuudha. Isa kanaadha. Normaal danteelii sammuu dhawu yeroo biraan isiniif waraaba. Yeroo biraa viidiyoo guutuudhaan isiniif waraaba. Kuni garuu har'aaf kanan isiniin jedha akkasittiin deemtu. Akkasittiin isa baay'ee salphaa tokko kana hojjechuun yoo feetanii jechuudha. Amma tokkoon ammuma hiiktan asirraa akkan goone asumatti harka keessan irratti asitti jechuudha. Quba sadan irratti isiniin jedhe lamarratti isin dandeessu. Akkana gootanii baay'ee intini godhattanii akkasitti mudhii isaa hiitanii lafa naquu dandeessu gizee tokko jechuudha. Gizee tokko akkasitti lafa naqxanii si'a tokkoonis hojjechuu dandeessu jechuudha. Baay'ifattanii sakkana kana quba keessa irratti xaxxanii as naqachuu dandeessu baay'istanii jechuudha. Sana booda hin hojjettanii kana itti godhattanii jechuudha. Kun kallattumaan isa kanaadha. Gabraa immoo kan hin jalqabellee jira. Isas siniifin hojjedha jechuudha. Siniifan waraaba. Channel koof warri haaraa taatan seenaa subscribe godhaa. Warri immoo nafana taatan ammas nafana taatti fufaan isiniin jedha. Waan nafana taataniif baay'ee galatoomaa baay'ee.